hin fiigu san. Maaliif fiigu? Sumayyaatu gadi bu'e. Maa fiigu qoy? Balaan buute. Maaliif fiigu? Sumayyaan hin dhufne bar. Hin dhufne bar hin fiiganii callisaniituma. Laphee keenya nu rarraasan ka amma yoo gaafa viidiyoon biraa innaa gad lakkifamu bifa akkamiitiin dhufattanii yaaddume. Lapheen keessan isin rarraane dhugaa laphee keenya nu rarraasanii nu hambisanii. Namni akka koo gammadee jira garuu nan gammadee. Tokkoffaa ani mataan kan koo haala mijataa keessan jira. Lammaffaa Saidoon innaa Sumayyaa akkasittiin sarpiraayis makiina iPhone 16 Pro. Waynee leebdina. Saidoo maaliin jedhaka waayyuu aroof qabu dadhabe Sumayyaan akka maataatu ani kanan akkana ta'e balaan buute. Ara dhugaattu Saidoo dhugumatti jechuudha. Dhugumatti shamarri 20 si gaafatte haqa si murteesse malee bishaan qoy booda. Saidoo makiina ni sinafne iPhone 16 sinaf bade Sumayyaa. Saidoo eenyu waamash ayyuu eessa jirta? Saidoo bakka tokkotti immoo dhagayeetiin hin jechuudha. Saidoo maal jedhe ganaa yookiin waggaa 2 yookiin waggaa 4 deebi'eetii dhufa Itoophiyaa. Amma sana hundatti yaa Saidoo. Walaakin jechuudha congratulations isiniin jedha malee. Congratulations. Melala. Makiina bite ber. Makiina bite. Balaan buute. Kana duma. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. Silkii bichaan jechuudha. iPhone 16 sun bichaanuyyuu abbaa 16. Maalin jedha waan jedhe dubbadhu wallaalaan jira barama. Makiinaa miti jechuudha. Bar silkittiin iyyuu 200 moo maal jedhan iyyuu 200 jettee Saidoo. Maal jedhamee qoynan dhaggeeffadha. Ijoo zamanaawwi sanan qabnu sansalatuma harkisaa jirra ammayyuu. Maashaallah. Saidoon hedduu jaallatan Sumayyaa dhugaa dubbachuudha. Doolaara 9,000 bitamte makiinittiin. Makiinaanis bitamte. iPhoneinis bitame. Bada gurba. Ol buteetti sabboon tun eessa jirti laa? Yoona ol butee charti jechuudha. Way miskiinati yaayyuu maaliin sii godhare. Maasha Allah tabaarakallah. ما شاء الله تبارك الله.
akkana boo. هاي ليش أشارة؟ ليش بسمة؟ هاي ماكينة نابتني بسمة قولني. ليش بسمة؟ ها؟ قوي مال في بسمة فلاتو قافد أنا أفكنو يو ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. بتاعين الدم الله يا ماكينة. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. سيدو مبروك مبروك سمية مبروك مبروك. مبروك ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha baay'ee takkan gammadeef dhufa Sumayyaadhaaf jechuudha hedduun gammadeef. Tokkoffaa immoo Seedoon jechuudha ijoollee isaa arguu galee hedduun gammadeefi jechuun ani ayyuudhaaf yaaduu dadhabee miti ayyuudhaaf nama yaadaaf gin Seedoon jechuudha ilmaan tana baay'ee takka osoo yaaduudha kan inni argate dhugaa dubbachuudhaaf. Maaliifin dursa kaasee hanga ammaatti waan isaan faana jiruuf istira duuba jirtuun beekaa beektani. Maaliifin waan isaan miidiyaa kanarratti dabarsu waan hundumaa jechuudha beeksisa isaanii kana yookiin immoo daawwattoota isaanii kana akka maatii isaaniitti kan isaan ilaalan dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e waan jiru hundumayyuu ilma dubbatan inni manii jechuudha miidiyaa irratti viidiyoo isaanii yoo dudduuba deebitanii ta'u ilaaltan argachuu dandeessanii jechuudha. Tariyyoo jiraate ani dursarraa kaaseen isaan hordofaa ture hanga duraaniitti irratti hanga nargurratti bakka wantoota jiru hunda inni manii dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Maaliifin waan an beekuuf bakka ilmoon isaa tana hedduu jaallata baay'ee takka yaadeet immoo kan argate illee jechuudha. Sinii gala hin fiigu san Sumayyaa tu gadi bu'e maa fiigu qoy balaan buute maaliif fiigu Sumayyaan hin dhufne ber hin fiiganii callisaniituma. Laphee keenya nurrarraasan egaa amma yoo gaafa viidiyoon biraa innaa gadhiifamu bifa akkamiitiin dhufattanii yaaddume lapheen keessan isin irrarraane dhugaa laphee keenya nurrarraasanii nu hambisan. Ani indi inni Sumayyaa arguudha fan ariifataa jira bar. Ani ko aksinii ishiin itti argisiistu yookiin immoo Actually, in narkisisun ilaale jedhee nariifataa jira. Hin fiigichuu kutanii. Eessatti fiiguu sir? Balaan buute. Maal ta'anii? Tayyib amma iyyaanna ka. Amma iyyaanna jechuudha kottaa. Amma viidiyoon deebi'ee dhufu maal qabatee dhufa? Innaa Seedoon Sumayyaa dhiifama gaafatumoo?
inna Saidoo Sumayyaa walitti fiiganimu maal qabatee dhufettanii yaaddume dhugaa dubbachuu hedduu takka waan namatti toludha. Tokkoof tokko keessaa Sumayyaa yookiin Sumayyaa ija hidhanii gadi fiduu yookiin immoo odoo isaan in argin Sumayyaan argiti. Kana lamaan keessa tokkodha. Sah? Kana lamaan keessa tokkocha. Yookiin odoo isaan dhaqanii Sumayyaa ija hidhanii gadi fidin Sumayyaan isaan argiti. Yookiin immoo Sumayyaa ija hidhanii fidanii Sumayyaa sarpiraayis taati jechuudha. Yookiin immoo Saidootu sarpiraayizii ta'a. Kana lamaan keessaa tokkodha. Yaa Rabbi yoom gallakkisu laa isa taa'anii dhufu. Yaa Rabbi kiyyaa. Wayinii lapheen nararraate kaa. Wayinuma bannee maa akkana nu godhan qoy. Wayi Saidoo. Namoonni haaraan akka carraa gara chaanaala kanaa dhuftan subscribe godhaa. Hanga deebi'anii isaan dhufanitti immoo laphee keenya rasraaseetuma eegna. Adara keessan like godhaa.